kabajamtoota hordoftoota keenyaa kuni sanyii akaadaamiidha. Sanyii akaadaamiin critical thinking afaan Oromoodhaan ijoolleef barattootaaf akkasumas namoota hubannaa kana qabaachuu barbaadaniif subscribe akka gootan akkasumas immoo like gochuudhaan share gochuudhaan hiriyoota keessaniif akka dhaqqabsiiftan isin qaabsisaa. Loojikii yookaan critical thinking kuni koorsii sadarkaa yuunivarsiitiitti akkasumas kolleejjotaatti barattoota fireeshotaaf kennama. Akkuma beekamu loojikiin boqonnaa 6 of keessaa qaba. Chaaptarii 6 of keessaa qaba. Chaaptariin jalqabaa seensaa introductionii jedha. Introductionii waa'ee filoosofii barattoonni kan akka isaan hubataniif introduce godha. Boqonnaan 2 immoo waa'ee loojikiiti, waa'ee argumentiiti. Boqonnaan 3 waa'ee logical language, logic keessatti language nuti fayyadamnu kan lafa kaa'udha. Boqonnaan 4 waa'ee critical thinkingiiti. Boqonnaan 5 falasiidha. Boqonnaan 6 immoo waa'ee syllogismiiti. Yoo seennu boqonnaan kun qabiyyeewwan muraasa of keessatti qaba. Tokko maalummaa filoosofii fi hiikkaan isaa maal akka ta'e lafa kaa'a. Inni biraa calaqqeen yookaan amala filoosofii lafa kaa'a. Yookaan damee filoosofii ijoo warra jedhaman kan akka meetaafiiziksii, kan akka epistemolojii akkasumas immoo aksiyoolojii fi loojikii isaan kana lafa kaa'a. Isaan kana gadi fageenyaan ilaalla adeemsa keenya keessatti. Inni dhuma barbaachisummaan filoosofii barachuu maaliif jedhu, maaliif baranna, barattoonni maaliif baratanii, bu'aan isaa maali isa jedhu ilaalla jechuudha. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya kana bifa lesaniitiin qooduudhaan baranna waan ta'eef lesanii tokko yookaan akkamii isin goone. Inni jalqabaa akkuma kutaa kana keessatti dubbachuudhaaf yaale filoosofiin maali isa jedhu. Filoosofiin maali? Filoosofiin fiildota yookaan disipiliinota hundumaa keessa akka jiru dursa beekuun nu barbaachisa. Dhalli namaa filoosofii uumamaan akka qabu eenyumtiyyuu waa'ee waan tokko, waa'ee uumamaa, waa'ee gaaffiiwwan hedduu of keessaa qaba yaada isaa keessatti. Inni kun having philosophy jedhama. Philosophy is a study of general and fundamental problems concerning matters such as existence, knowledge, truth, beauty, law, justice, validity, mind, and language. Philosophiin jalqabumaa waa'ee waliigalaa dhimmoota waliigalaati kan inni qo'atu. Ishuuwwan waliigalaati. Fakkeenyaaf existence jiraachuun maal jechuudha? Wanti tokko jira jechuun maal jechuudha? Knowledge beekumsa jechuun maal jechuudha? Dhugaa jechuun maal jechuudha? Miidhagina jechuun maal jechuudha? Seera jechuun maal jechuudha? Haqa jechuun maal jechuudha? Jechuun maal jechuudha? Akkasumas immoo yaada jechuun maal jechuudha? Akkasumas afaan jechuun maal jechuudha? Isa jedhu kana gadi fageenyaan qo'ata. Waa'ee seenota qo'ata, ji'oogiraafiin waa'ee dachee qo'ata, akkasumas immoo dameewwan barnootaa hedduun specific warra ta'an, murtaa'aa warra ta'an dhimmoota yookaan ishuuwwan murtaa'aa ta'an irra qo'ata. Garuu filoosofiin ishuu waliigalaati. Universal nature kan qaban kan akka fakkeenyaaf knowledge'n ishuu waliigalaati, dhugaan ishuu waliigalaati. So they are more general ማለት ነው. Generalidha jechuudha. Kanaafuu it is a rational and critical enterprise. Philosophy jechuun sababa gahaa quubsaa irratti hundaa'uudhaan gadi fageenyaan ilaalee gaaffiiwwan dhalli namaa kaasan reason yookaan sababa irratti hundaa'uudhaan xiinxaluudhaan wal madaalchisuudhaan akkasumas immoo madaaluudhaan kan deebisu. Kanaaf reason yookaan rational criticism examination qoruudhaan xiinxaluudhaan hojii hojjetamu jechuudha filosofiin. Kanaaf filosofiin gahee akkasii tapha akkasii. Inni biraa inni kun akka introductionitti akka seensaatti kan ilaalle gara maalummaa filosofiitti yoo dhufnu akkuma beekamu
Filosoofiin jechi filosoofii jedhu jecha Giriik lamarraa akka dhufe lafa kaa'a. Filoo fi Soofiyaa irraa dhufanii filoo jechuun laaf jechuudha yookaan jaalala jechuudha. Soofiyaa jechuun immoo ogummaa jechuudha yookaan wisdom jechuudha. Kanaaf filosoofii jechuun jaalala ogummaa jechuudha. Yookaan ogummaa barbaadu, ogummaa ogeessa ta'uu fedhu jechuudha. Akka beekumsa barbaadu yookaan ogummaa barbaadutti namni tokko filosoofii ijoo ta'an, barbaachisoo ta'an develop gochuudhaan yookaan of keessatti uumuudhaan, guddisuudhaan osoo gargar hin kutiin dhugaa barbaaduu fi akkasumas wantoota naannoo keenya keessatti argaman, wantoota uumamaan jiran kana, wantoota arginu kana gaafachuudha jechuudha. Maalidha inni kun? Maaliif akkana ta'e? Fakkeenyaaf namni fakkeenyaaf amantaa qaba. Amantaa inni jedhamu kun isa parent beekamaadha. Dhalli namaa jalqabaa kaasee itti fayyadamaa ture. Fakkeenyaaf amantaan maali? Akkamitti dhufe? Eessaa dhufe? Eenyu wajjiniin walitti hidhata qaba? Akkamittiin immoo dhugaa ta'uusaa waan sana mirkaneessina isa jedhu gaaffii kaasuudhaan dhugaa sanaaf sarchi gochuu yookaan dhugaa sana barbaadu deebii argachuu jechuudha. Kanaaf karaa nuti ittiin karaa inni gaariin nuti filosoofii ittiin baruu dandeenyu akkasumas immoo hubachuu dandeenyu filosofaayiz gochuudha. Kanaaf filosofaayiziing jechuun maal jechuudha iddoo kanatti jennee yoo ilaalle tokko gaaffiiwwan filosoofii ta'an gaaffiin hundi filosoofii miti. Gaaffiiwwan filosoofii ta'an kana kaasuudhaan isaan kana wajjiniin isaan kana gadi fageenyaan ilaalu isaan kanaan of qoruu jechuudha. Inni biraa philosophical language fayyadamuun afaan filosoofii yookaan jennu akkaataa itti wantoota dhiyeessinu sana yookaan argumentii sana dhiyeessinu keessatti language fayyadamu ilaalu jechuudha. Kan biraa ejjenni garaagaraatiin immoo yaada keenya deeggaruudha. Inni biraa hojii fi gochaa filosooferootaa ilaaluu akkasumas immoo dhimmoota sana wajjin ofii keenyaa challenge gochuu jechuudha. Ofii keenya hiikatti barbaadu yaaluu jechuudha. Fakkeenyaaf does God exist yookaan waaqayyo hin jira uumaan hin jira isa jedhu kana nama biraa miti kan deebisu. Ofuma keenyaatii qorannee ragaawwan garaagaraa barbaannee gaaffii sanaaf furmaata laanna jechuudha. Kanaafuu namni biraa miti deebii kan kennu ofii keenya. Namtichi gaaffii gaafatu suni ofii isaatii dhimma sanaaf furmaata laata deebii laata jechuudha. Kanaafuu philosophical questions warri jennu dhimmoota gaaffii filosoofii kaasuudhaan isaan kanaaf immoo deebii barbaaduun ragaa garaagaraa irratti hundaa'anii socho'uun akkasii jechuudha. Socrates yeroo tokko akkas jedheedha. Wonder is a feeling of philosopher. Ajaa'ibsiifachuu inni kuni miira filosoofiiti. Akkasumas immoo filosoofiin kan inni eegalu ajaa'ibsiifachuudhaan. Fakkeenyaaf gaaffiiwwan akka miidhaginni kun eessaafi? Maal jechuudha kun? Hiikkaan isaa maali? Bu'aan isaa maali jechuudhaan wanta jalqabamu jechuudha. Paataagoras namichi jedhamu filosoofer biyya Giriikii jecha filosoofer yeroo jalqabaasiif isatu fayyadame. Akka isaatti egaa filosoofera jechuun nama filosoofii jechuun nama yeroo hundumaa wanta isa mudatu hundumaa qorachuudhaaf, beekuudhaaf, hubachuudhaaf yaadii godhu jechuudha. Yookaan immoo nama gaaffiiwwan armaan gadii isaan kanaa fi kan kana fakkaatan yeroo hundumaa kaasu jechuudha. Akkasumas kaasuu qofa otoo hin taane nama yeroo hundumaa deebisuudhaaf ta'a. Kanaaf kanarratti xiyyeeffachuun murteessaa ta'a. Inni biraa egaa filosoofii is love of wisdom jenneerra, seeking wisdom, pursuit of wisdom jenneerra. Eenyummaa isaati, maalummaa isaati jechuudha. Seeking wisdom jechuun kun eenyummaa essence, maalummaa filosoofiiti. The primary purpose of philosophy is to seek wisdom in every aspects of life. Akka Socrates jedhetti seeking wisdom jechuun critical habit dhimma jabaa ta'e, ijoo ta'e akkasumas immoo otoo walirraan kutiin continuous
xiyyeeffachuudhaan waa'ee waan hundumaa dhimmoota lafarra jiran, dhimmoota lafaa ol jiran, abstiraakti ta'an irratti xiyyeeffachuudhaan kiriitikaalii gadi fageenyaan ilaalu, gadi fageessanii hubachuu, gaaffiiwwan garaagaraa kaasuu akkasumas immoo dhugaadhaaf dhaabbachuu, dhugaa barbaadu kallattii kamiin eessatti yeroo kamittuu jechuudha. So seeking wisdom jechuun nama amala akkasii qabaachuudhaan of eeggannoodhaan xiyyeeffannoodhaan dhimmoota waan hundaa dhala namaa irratti xiyyeeffatan jireenya dhala namaa irratti hundaa isaan kana bakka kamittuu yeroo kamittuu akkaataa kamiinuu nama xiinxaluu yookaan xiinxaluu jechuudha. Fakkeenyaaf question of apparent man jechuun yookaan gaaffii wanta mul'ata argama yookaan waan qabatamaa jechuun fakkeenyaaf addunyaa kana wajjin diil gochuu dhimma addunyaa kana keessa jiru wantoota guyyaa guyyaatti mudatan wantoota dhalli namaa diil godhu sana diil gochuu to go beyond the common understanding. Namoonni hundumtuu fakkeenyaaf common understanding qabanii isa kanaa ol deemu limitii sanaa ol bahuu jechuudha. Sadarkaa olaanaa ilaalcha wanna sadarkaa olaanaa qabaachuu jechuudha. Speculating about things that other people accept with no doubt. Wantoota namoonni biraan akkasuma fudhatan kulees gochuu yookaan xiyyeeffatanii maal jechuudha maal wanni kun jedhanii gaaffii gaafachuudhaan sanaaf uummata barbaadu jechuudha. Kanaaf filoosofiin akka Vincent Baarii namicha jedhamutti philosophical enterprise yookaan hojiin filoosofii jechuun active imaginative process sadarkaa sammuu keenya keessatti imagine waan kun waan yaanu gaaffii proper ta'an gaaffii sirrii ta'an gaaffii appropriate ta'an kaasuudhaan isaan kan ammoo xiinxalaa jabaa irratti cimaa irratti hundaa'uudhaan deebisuu yookaan furmaata itti laachuu jechuudha. Filoosofiin wantoota sadii of keessatti qabata. Wantoota sadii of keessatti ni qabata. Inni tokko filoosofiin critical side, constructive side qaba. Yookaan inni ijaara jechuudha. Yookaan saayidii ijaarsaa wantoota construct godhu. Inni kun maal jechuudha? Filoosofiin rationally defensible yookaan quubsaadhaan karaa quubsaa ta'een sababa gahaadhaan defend gochuu warra danda'e. Gaaffiiwwan argumentii yookaan rationally sababa quubsaadhaan deeggarree gaaffiiwwan ijoo ka'aniif deebisuu dandeenyu fakkeenyaaf kan akka dhimmoota what is reality, what is value, knowledge and the truth jedhamanii gaaffii ka'aniif deebi'ii quubsaa ta'e ijaarree yookaan uumnee akka nuti deebisnu nu gargaara. Kanaaf inni biraa critical side. Critical side jechuun gadi fageenyaan ilaaluu jechuudha. Gadi fageenyaan xiyyeeffatanii ilaaluu. Akkasumaan hin kennu deebii akkasumaan hin kennu fakkeenyaaf deebii hin ifne iftoo hin qabne hin kennu filoosofiin deebii hin gargaarre hin kennu filoosofiin. Kanaaf filoosofiin raashinaal kiriitiksii kenna yookaan ceephoo qabatamaa quubsaa yookaan kenna yookaan examinationii quubsaa kenna xiinxala quubsaa kenna clarification ibsa quubsaa kenna madaallee gaaffiiwwan ka'aniif deebii dhufan irratti madaallee quubsaadhaan gaaffii ka'an irratti deebiin quubsaa ta'uu isaanii fi ta'uu dhabuu isaanii ni ilaala. Filoosofiin yaada qofaa miti gochaadha. Falaasafuurraa dhufa. Falaasafna. Critically think goona. Conceptualize goona. Yaadrimee uumnee xiinxallee madaallee akkasumas immoo hubanneetu kennina waan ta'eef filoosofiin aktiivitiidha gochaadha malee akkasumaan miiraan wanta godhamu miti yookaan calluma jennee wanta nuti raawwannu miti. Gochuu hin dagatina, nu wajjin dhaabbachuu hin dagatina, hiriyoota keessaniif qooduu hin dagatina. Haga walitti deebinutti nagaan nu tura.